Akkam jirtu abdiidha miiltootee kirraa chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatina. Kutaa kana keessatti wanti nuun wajjiniin ilaallu waa'ee maalidha? Waa'ee erroriidhaa fi exceptionidha jechuudha. Errorii fi exception jechuun dogoggoroota mudatanii fi warreen dogoggoroota mudatan kun warreen akkamii akka ta'anii fi deebi'ee immoo dogoggoroota kana immoo akkamiin overcome gochuu dandeenya yookaan immoo furmaata kaa'uu dandeenya kan jedhudha jechuudha JavaScript keessatti wanti nuun wajjiniin ilaallu. Amma gabaabamatti programmingii keessatti dogoggoroota jiran yeroo baay'ee dogoggoroota sadiidha. Dogoggoroonni sadan kun immoo maal inni jalqaba syntaxidha yookaan immoo syntax jechuun parsing errors jechuun ni dandeenya. Warreen akka dogoggoroota warreen kana yeroo jennutti syntax error kanneen jennu akka fakkeenyaatti jechuudha. Fakkeenyaaf kana keessatti JavaScript kana keessatti dogoggorri uumame maalidha? Bakka kanatti mallattoo hammattuutu irraanfatamee jira jechuudha. Kana jechuun akkaataa inni itti barraa'u qaburraan ala yeroo barreessinutti syntax error jenna jechuudha. As keessatti wanti nuun irraanfanne maalidha? Kanadha jechuudha. Ala kanaani warreen nu mudatanii maal jenna jechuudha? Syntax error jenna jechuudha. Fakkeenyaaf warreen akka runtime error warreen nuun jennu immoo warreen fakkeenyaaf achuma keessa hin jirre faayiroo koolii goonutti maal jenna runtime error jenna jechuudha. Isaan kanadha. Akka fakkeenyaatti fudhachuudhaaf window.printme kan jedhu kuni functioniin kun printme kan jedhu kuni achi keessa hin jiru yookaan immoo built-inis miti. Print kan jedhutu jira ture. Garuu nu maal goone printme goone. Kun immoo maal fide dogoggora fide jechuudha, exception fide jechuudha. Kanaaf iyyuu warreen akkasii kanaanii method hin jirre faayiroo koolii goonutti runtime error jenna jechuudha. Inni sadaffaa maalidha? Logic-dha jechuudha. Logic error jechuun warreen akkasii kana track down gochuudhaaf yookaan bukkee ga'uudhaaf baay'ee ulfaatoodha jechuudha. Gosooti logical error kana jechuudha. Wantoota baay'ee ulfaatanidha jechuudha. Kana yeroo jennutti inni kun gabaabaatti logicaliin jechuudha. Syntaxidhaa fi runtimeidhaan wanta wal qabatumte jechuudha. Yookaan syntax dogoggora ta'e runtime dogoggora ta'e miti jechuudha. Logically kan inni error ta'u. Logical error kan inni ta'u maalidha? Programmii yookaan scriptii nuun barreessine keessatti akkaataa nuun yaadnee fi deebii nuun arganne yeroo wal simuu didudha jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf lakkoofsa walitti eda'ee baasuudha isa qabu lakkoofsa edaamne lakkoofsa negatiivii fakkeenyaaf tokko walitti eda'ee baasuuf yeroo jedhutti deebiin isaa yoo inni 0 dhufe maalidha jechuudha. Warreen kun logically erroriitu jira yookaan scriptii koo keessa jira jechuudha. Dogoggora wayitu akka inni kana ta'uuf kan godhe jechuudha. Malee syntax yookaan immoo runtime miti jechuudha. Yeroo baay'ee runtimeidhaa fi logically kana fixii gochuu yookaan immoo overcome gochuu ni dandeenya. Warreen akkasii overcome gochuu wanti nuun fayyadamnu try and catch wantoota hedduutu jira jechuudha. Garuu wanti nuun gonkumaa furuu hin dandeenye syntax error'idha jechuudha. Syntax error keessatti kan akka kana ta'enaan warreen akkasii overcome gochuudhaaf rakkannaa jechuudha. Sababiin isaa akkaataa barraa'uu qabuun ala sababii barraa'ee jiruuf jechuudha. Kanaaf iyyuu baay'ee nu rakkisa jechuudha. Jalqaba irratti ilaaluudhaaf yoo ta'e jechuudha. Akka fakkeenyaatti kanaan fudhadha. Try and catch yookaan immoo akkamittiin itti akka overcome goonu jechuudha. Waanii keessatti wantoota keessatti akkaataatti furruu jechuudha. Furmaata akkaataatti ilaannuuf dogoggoroota mudatanii fi furmaata akkamii akkaataatti kenninudha jechuudha. Fakkeenyaaf my function jedha kana ergan jedhee booddees keessatti fideen inni kaa'aa jechuudha. Warreen kana garuu kun maal ta'uu qaba? Bataniin yeroo kilikii ta'urraa akka noon kilikii ta'uu godha jechuudha. Kanaaf iyyuu bakka kanaa dhufee isa kanaan haqaa kana booddee haala kanaanii my functioning godha jechuudha. Amma bataniin natti bu'eetu kun yeroo tuqamtutti bakka kam dhufa jechuudha? Bakka kana dhufa jechuudha. As keessatti immoo dogoggorree tokkotu jira. Dogoggorree jiru immoo maalidha? Koddaa kan jedhu variabiliin koddaa jedhu tokko as keessa hin jiru jechuudha. Variabilii hin jirre nama maal gochaa jira jechuudha. Inni itti fayyadamaa jira jechuudha. Variabilii declaring ifama variabilii declaring taanettiin fayyadamaa jira jechuudha. Kanaaf iyyuu mee error maaliin adeemsa? Jalqaba irratti try kan jedhu kun maalidha? Tarii wanti kun sirriidha isa jedhutu cheekii ta'a jechuudha. Yookaan immoo wanti kun dogoggora hin qabu yaada jedhutu ta'a jechuudha. Yoo dogoggora inni qabaate maal ta'a jechuudha? Kaachii godha yookaan immoo dogoggora kana hin qaba jechuudha. Dogoggora kana immoo erga qabee booddee maal godha? Errorichi yookaan immoo dogoggorri sun maal akka ta'e description isaa nuuf kenna jechuudha. Ammaaf egaa isa kana bukkeedhaan balleessaa jechuudha. Kana erga goone booddee fakkeenyaaf refresh godheen itti bu'aa jechuudha.
yeroo itti buutu maal dirree undefined dha jechuudha. Amma akkuma argattan maaltu define taane jechuudha as keessatti koddaa kan jedhu kana undefining goone waan koodii kana keessatti jechuudha. Kanaaf iyyuu maal naan jedhu jechuudha kana naan jedhu jechuudha. Jalqaba irratti yaalla jechuudha akka inni dogoggora hin qabne yaalla erga yaallee dogoggorri as keessa jiru immoo maal ta'a maaliin qabama jechuudha. Kachii isheetu kanaan qabameetitu dogoggorichi maal akka ta'e immoo maaliin nutti himama laayinii kanaan nutti himama jechuudha gabaabaatti. Tiraayini kachii statementii kanaan lama wanti jiru maalidha as keessatti gaa tiraayini yaala jechuudha wanti suni sirrii immoo sirrii miti kan jedhutu cheekii godha jechuudha. Kachiin immoo yookaan immoo kachii isheen jettu kun immoo wanta yaalamu sana keessa wanta exceptionii ta'e yookaan immoo dogoggorachi keessa jirutu qaba jechuudha. Kanadha jechuudha. Xumura irratti immoo keywordii tokko finally kan jedhamtutti dabala jechuudha. Finally kan jedhu kun maalidha yeroo hundumaa execute ta'a jechuudha. Yeroo hundumaa bukkeedha inafu jechuudha yeroo executionii kana keessatti jechuudha. JavaScript yeroo interpret godhu keessatti wanti kuni maal ta'a display ta'a jechuudha. Dirqama wanta display ta'uu qabudha yoo ta'e warreen akkasii fayyadamna jechuudha. Yeroo handle goonu keessatti jechuudha. Amma yeroo mara kan mul'atu jedhee mul'ufe jechuudha. Sababiin isaa kamina isa kanaafidha jechuudha. Final keywordin kan inni nu gargaaruu fi kanaafidha jechuudha. Kanadha inni taanuma maalidha throw statement dha jechuudha. Throw statement immoo maalidha exception keenya kana customize gochuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. Exception keenya yookaan immoo dogoggorachi keessatti nu mudatu kana maal gochuudhaafidha waanii ta'uudhaafidha jechuudha. Gabaabaatti customize gochuudhaafidha jechuudha. Yoo dogoggora akkasii mudate waan akkasii godha akka jechuudha jechuudha. Amma gaa akka fakkeenyaatti as keessatti ilaaluudhaafi variable tokkoon qaba inni jalqabaa lakkoofsa tokko inni lammaffaa lakkoofsa lama jechuudha. Lakkoofsi inni jalqabaa suni 100 dha jechuudha. Ani immoo hojiin hojjechuu barbaade maalidha lakkoofsa jalqabaa lakkoofsa lammaffaa firuudha. Kana jechuun dogoggorri nuumaaru maalidha 100 inni 0 dhaaf jira jechuudha. Lakkoofsi immoo 0 dhaaf inni rama yoo inni ramu jechuudha. Jalqaba irratti try keessatti jechuudha. Try statementii keessatti wanti ta'ee jiru maalidha lakkoofsi lammaffaan sun 0 wal qixxeedha isa jedhutu sheekii ta'a jechuudha. Kana keessatti lakkoofsi sun 0 wal qixxeedha yoo ta'e lakkoofsi 0 dhaaf inni ramu ka jechuun lakkoofsi kamiyyuu 0 dhaaf inni ramu jechuudha. Kanaaf iyyuu maal ta'a jechuudha throw godha jechuudha yookaan exceptionii sana yookaan immoo error sana haala kanaan handle godha jechuudha bifa customized ta'een jechuudha. Kanaaf iyyuu erga qabee booddee immoo waan kun jechuudha dogoggora sana jalqaba irratti maal godha capture godha yookaan immoo in qaba jechuudha. Erga qabee booddee immoo maal godha actionii fudhatu qaba jechuudha. Actionii inni fudhatu immoo gara maalidha gara kachii statement itti dabarsuudha jechuudha. Kanaaf iyyuu amma gaa yoo lakkoofsi lammaffaan sun 0 dha yoo ta'e maal ta'a divided by 0 errorii ta'a jechuudha. Erroriin keenya maal ta'a jechuudha dhufeesi divided by 0 ta'a jechuudha gabaabaatti. Haala kanaanidha jechuudha. Throw jechuun gaa amma customize bifa ta'eenidha jechuudha. Lakkoofsi 0 dhaaf hirame qabee akka jechuuti jechuudha. Generally tu try catch statement dha ta'e immoo maal goona jechuudha. Asuma keessatti waan inni try godhu goona exception immoo ofii masaatii maal ta'a jechuudha ofii masaatii baafata ture jechuudha. Garuu as keessatti maal nuun goone customize goone jechuudha gabaabaatti kanadha jechuudha. Mee akka fakkeenyaatti ilaalla. Lakkoofsi 100 of inni maala? Mee haa ilaallu. Refresh goona natti bu'eedha ittan bu'a. Kana booddee divided by 0. Errorichi maal jechuudha waan inni throw godhe maalidha kunoo isa kanadha jechuudha. Kanattitu exception ta'e jechuudha. Errorichi kanadha yaada jedhuunitu customize godhe maal godheefi gara kachi statement itti dabarseef sababii ta'eefi maal ta'e jechuudha. Erroriin kun bifa kanaanitu handle ta'e yookaan immoo furame jechuudha lakkoofsi 0 dhaaf hin ramu jechuudha. Fakkeenyaaf immoo 10 hin godhame. Isa lammaffaa kana 10 godheen immoo ilaala. Refresh godheen natti bu'ise jettuun kilikii godha. Kanaaf iyyuu wanti tokko hin jiru jechuudha. Sababiin isaa maaliifidha? Erroriin yoo achi keessa jiraate duwwaa ittiin kachii gochuuf malee yoo erroriin hin jiru ta'e wanta waan itaanu as keessatti hin qabaannu jechuudha. Kanadha. Erroriin sun maalidha isa jedhu description isaa nuuf ka'a. Deebi'ee immoo URL isaa yookaan resourcichi bakka inni jiru bakka itti erroriin sun mudatee fi line isaa sana nuuf ka'a jechuudha. Errorii isaa haala kanaan isaa handle gochuu ni dandeenya jechuudha. Akka fakkeenyaatti yeroo kilik batanii natti bu'u jettu kun kilikii ta'utti my function kan jettu functionin kun akka isheen execute taatu yookaan immoo akka isheen interpret taatu barbaade. Haa ta'u malee maalidha functionin kun immoo as keessa hin jiru JavaScript kana keessa jechuudha. Bakka kanaa dhufee nan balleessa. Isa booddee as keessa hin jiru jechuudha JavaScript kana keessa. Kanaaf iyyuu erga kana ta'e gaamma maalidha yeroon kilikii godhutti errorichi maal akka ta'e bakka kamitti akka mudatee fi laayinii meeqa faarratti akka mudate nuuf ibsa jechuudha. Akka fakkeenyaatti refreshing godha asii akka kanaan godha. Kana booddee maal jedha uncaught reference error reference jedha
errorichi moo maalidha beektu my function is not defined my function ishin jettu kunasi defined hin taane yookaan immoo hin labsamne jechuudha bakki inni wantichi mudate immoo isadha bakka faayiliin sun jiru jechuudha laayinii meeqa faarratti mudate laayinii 15 faarratti mudate jechuudha kanaaf iyyuu laayinii meeqa faarra irra yoo jenne batanichi mudti silaamti sayyuu immoo laayinii 15 faarra jira jechuudha gabaabaatti kana fakkaata galatooma yaadaaf qeeqa qabdan koomentii gubbaan uf ka'a